Walale gamoji kalongera murte wanangode moji norbe ya kolole ya gadi se durba ya jolle kamenges. Taphni aadaa Shinooyeef Goobee jedhamu kun kan shamarraniif dargaggootaan taphatamu hagayya 16 eegalameeti kan jalqabamu. Sirna jalqabbii sagantaa Shinooyeef Goobee kan magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eegalame kanarratti kan argaman abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka jedhanitti taphni aadaa kun jijjiirraa waggaa haaraa kan mul'isudha jedhan. Uummanni Oromoo aadaa fi duudhaa fi safuu isaatirraa eega fagaatee oolee bulee jira. Amma yeroo dhiyoo keessatti duudhaa fi safuun uummata Oromoo bakka riphesanii dammaqee waarratee haalli itti taphatan, haalli itti uffatan, haalli jaartiin itti waaqeffattu, itti immoo bara haaraa simattu, haalli immoo gaheessi, haalli immoo abbaan immoo itti simatu bara haaraa. Shinooyeen, Boobeen, kaleessa baay'isanii taphni hin jiru. Baay'isanii taphni hin jiru kaleessa. Saniin dura immoo Oromoon immoo jaarraa tokkoof walakkaa dura immoo akkasitti taphata ture. Akkasitti bara haaraa simata ture. Keessattuu tuulama giddugalaa kana keessatti Maccaaf tuulama keessatti Shinooyeen sirriitti taphatama. Boobeen sirriitti taphatama. Taphni dargaggeessi taphatu burraaqee waan hawwesan bara haaraa kana simatuuf akkasitti taphata dargaggeessi. Haawwan illeen akkasitti taphatti. Ateetee faa taphatti, ateetee faa godhatti. Gaheessi illeen akkasitti taphata. Qopheessaan sagantichaa dargaggoo Birook Girmaa waa'ee tapha aadaa Shinooyeef Goobee akkasiin ibseera. Gaan Shinooyeef Goobeen bara jijjiirraa uummata Oromoo sababeeffachuudhaan aadaa taphatamuudha. Kunis barootaan duubatti deebinee sirna gadaa keessatti taatee duraan abbootiin keenya nu dhiisanii darbanidha. Garuu amma immoo magaalaa keessattis irraanfatamaa fi dagatamaa dhufeef bara hin beekamu. Taphni kun garuu bara haaraa sababeeffachuudhaan taphatamuudha. Jijjiirama bara haaraa booruu gannaa keessaa gara biraatti ce'uu sababeeffachuudhaan tapha dubartoonni qarreenii fi dargaggoonni qeerroowwan taphatanidha jechuudha taphoonni aadaa kun. Egaan sadarkuma biyyaattuu barri haaraan guutuu saba biyya kanaa hundee ilaallata. Yeroo abdii, yeroo jaalalaa, yeroo tokkummaan bara haaraatti ce'uudhaaf namni hundi abdii toratuudha. Kan facaasni kan reefuutti biiluu, uumamnis kan reefu itti of jijjiiruu fi kan qotee bulaanis abdii godhatee waan facaasisan yeroo itti eeggatudha jechuudha. Yeroo abdiiti. Ce'umsa kana immoo sadarkuma biyyaattuu nuti akkaataan bara haaraatti simannu kun waan eenyummaa fi duudhaa keenyarraa hin madde ta'uu dhiisuunsaa yeroo baay'ee akka natti dhaga'amu godha jechuudha. So ka'umsuma kanaatiin waggaa 4 dura bara 2011tti ijoollee leenjii aartii itti kenninu magaalaa Sabbataatti ture. Isaan fayyadamuudhaan jalqaba kilippii isaa hojjechuurraa kaanee jechuudha. Anko Alamin jedhama kan hin dhufe Sabbataa Hawaasirraa. Shinooyee jechuun gahee dubartoonni ba'an ta'eetoo kan waggaatti al tokko taphatamudha. Innis immoo aadaa Oromoo keessatti beekamaa kan ta'edha. Nuti immoo Shinooyee kana taphachuuf jala bultii isaatiif asitti argamneerra. Shinooyee kan taphannu jala bultii jammarraa kan ittiin taphatamu immoo gaafa jala bultii sana qunnii buqqifannaa qunniidhaniin kan taphatamu Shinooyeen. Galgala qaammetti gaafa bari'us hin taphannaa gaafa sana kan jennu iddoo qunnii buqqifannuttis hin taphanna. Iddoo qunnii buqqifannutti meequunni buqqifaan gurguddaa yaa'ee dhume xixinnoo guddifaan yeroo qunnii buqqifannu jechuudha. Ergasiin booda immoo ganama walagarraa irra deemneeti wal waamna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.